Waajjirri milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa milishoota 727 leenjii loltummaa giddugala leenjii bulbulaatti kennaafii ture simannaa taasise. Sagantaa simannaa milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kana irratti kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Mahammad dabalatee caasaaleen nageenyaa sadarkaa adda addaa irra jiruu fi keessummoonni biroo argamanii jiru. Saganticha irratti argamuun ergaa baga nagaan nuftanii kan taasisan itti gaafatamaan waajjira milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Yaamii Jaanoo ergamni ijoon caasaalee nageenyaa inni guddaan olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya amansiisaa akka dhufu taasisuu fi hawaasichi immoo yaaddoo nageenyaa tokko malee ba'ee galuun jireenya isaa akka gaggeeffatu taasisuudha jedhan. Akkuma beekamu ergamoota ijoo caasaalee nageenyaa keessaa inni tokko olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nagaa waaraa fiduun hawaasa yaaddoo nageenyaa tokko malee ba'uu galuun jireenya isaa akka gaggeeffatu taasisuudha. Kanuma bu'uura godhachuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa nageenya magaalichaa amansiisaa gochuuf yeroo garagaraatti caasaa nageenyaaf leenjii ga'umsa loltummaa naamusaa heera biyyaa fi irratti kennuun turuun ni beekama. Milishaan caasaalee nageenyaa keessaa tokko kan ta'e gaachana uummataa ta'uun halkanii fi guyyaa hojii nageenyaa irratti bobba'ee hojjechaa jiraachuu isaanii ibsanii milishoota 727 leenjiif gara giddugala leenjii bulbulaatti erguun leenjii tooftaa loltummaa naamusaa ijaarsa biyyaa fi heera mootummaa irratti guyyoota 45 leenjii gahaa kennamaafii ture jedhan. Milishaan caasaalee nageenyaa keessaa tokko kan ta'e gaachana uummataa ta'uun halkanii fi guyyaa hojii nageenyaa irratti bobba'ee hojjechuu jiraachuun isaa ni beekama. Kanuma bu'uura godhachuun waajjirri milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa milishoota 762 leenjiif giddugala leenjii bulbulaatti erguun leenjii tooftaa loltummaa naamusaa ijaarsa biyyaa fi heera mootummaa irratti guyyoota 45f leenjii kennaa ture jira. Kana keessaa baay'inni milishaa 762 keessaa sababa naamusa adda addaatiin milishoota 35 kan hir'ifaman yoo ta'u milishoota 727 guutumaan guututti leenjii kan fudhataniif xumuranii jiru. Leenjii guyyoota 45f kenname kana keessatti baasii waliigalaa birrii miliyoona 13 ol kan ba'e yoo ta'u qaamolee milkaa'ina sagantichaaf shoora olaanaa baatan galateeffatanii jiru. Xumura irratti qaamoleen milkaa'ina sagantaa eebbaa milishaa kanaaf tumsa nuuf taasiftan hundaa ni galateeffanna. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Makuraa Dinquu gama isaaniitiin nageenyi hundaa olitti murteessaadha waan ta'eef qaamni kamuu iddoo jirutti caasaa nageenyaa cinaa hiriiruun nageenya isaa eeggachuu akka qabanii fi baattoo diinaa akka hin taane naamusa ogummaa argataniin hawaasa akka tajaajilan dhaaman. Mana keenyatti tokkoon tokkoo keenyaaf qaamni injifannoo kana nuuf fidu hin jiru. Kanaaf immoo aarsaa nu gaafata. Aarsaa kanaaf humni leenjii dhufe kun ogummaa inni qabuun teeknika inni barateen ofirraa deebisuuf qophii gahaa akka qabu amantaa isinirraa qaba. Kanaaf immoo hundi keenya iyyuu yeroo osoo hin kennin aarsaa cimaadhaan qabsoo cimaadhaan ofirraa deebisuudhaan tarkaaffii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaan mata keenya yaaddoo nageenyaa keessaa sodaa nageenyaa keessaa baasutu nurra jiraata. Kan akka gootan abdii isinirraa qabna. Keessummaa kabajaa ta'uun leenjii milishaa kana irratti kan argaman kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Mahammad magaalaan Adaamaa waggoota muraasa asitti hojiilee boonsaa gama hawaasummaa dinagdee fi siyaasatiin gangalmaa'ee ta'uu ibsanii kun immoo kan argame dhiibbawwan adda addaa keessatti ta'uu ibsaniiru. Xumura irrattis leenjifamtootaan uummata keessaa dhuftan tajaajiluu fi amanamummaan gochoota alseerummaa irratti qabsaa'uun olaantummaa seeraa kabachiisuu qabdu jechuun ergaa isaanii dabarsan. Carraa uummata keessa argattan kan keessumaa magaala keessatti alseerummaa daldala wajjin lafa wajjin wal qabatee jiru kan jalqaba ofii irraa bilisa ta'uudhaan namni dafqee akka argatu taasisuudhaan lammaffaa qaamolee alseerummaa keessatti bifa garaagaraatiin hirmaatan addunyaadhaan irratti qabsaa'uudhaan saaxiluudhaan
waan magaalli keenya qabattee jirtu fayyadamummaa uummata keenyaa uummata magaala keenyaa milkeessuu ni dandeenya jechuudha. Leenjifamtoonni leenjii kana irra turanis gama isaaniitiin leenjii fudhatanitti kan gammadan ta'uu ibsanii amanamummaan hawaasa keessaa dhufan tajaajiluuf qophii ta'uu yaada isaanii raadiyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef kennanii jiru. Kutannoon keenya kutannoo of duuban deemne nuti biyya keenyaaf dursinee durumaa of qopheessineeti kan itti dhan akkasumas hanga guyyaa har'aallee aga xumuraatitti murannoo kaleessa manaa baanee san galmaan ga'uudhaaf jecha haga har'aatitti turtiin guyyaa har'aa eebba kana qaqqabnelleen amma boodallee abdiin yookaan murannoon nuti qabnu isuma kaleessa murannee baaneedha. Baay'ee kutannoo cimaadha. Kutannee dhufnee murteessinee dhufnee hojiidhaan mul'isna.